YouTube keenya gamanmaanuu xiqqoo turtii interview barattoota yuunivarsiitota yookaan kolleejjotaatti hojii waan qabnuuf YouTube keenya kana warreen hordofaa jirtan like subscribe godhaan isiniin jaakanuma wajjin turtii keenya wajjin bu'aara. Maqaan obboleessa kiyya maqaan kee eenyu? Hayyee duraan dursee obboleessa kiyya maqaan kee eenyu siin jaan? Maqaan kiyya Khadir. Hayyee Khadiroo akkanuma wajjin mee haala jiruu fi jireenya kolleejjii kana keessatti akkaataan jaalalaa fi barnoota wal cinaa qabdanii takkaa'uu equal gootanii takkaa'uu jaalala irra guddachuu takkaa'uu barnoonni xiqqaachuudhaan loosuudhaan barnoota keessatti fuudhaan jaalala sadarkaa jaalalaa ol kaasuudhaan mee haala kamiin dabarsu jirtan? Ati garuu yuunivarsiitii amma jiru kana waa itti baruu jiru kana rakkoo guddoo ijoollee diinarraa qaba illaa anaa irraa ta'e yeroo jaalaltinii fi barnoonni waliin ta'u jechuudha. Waanii fi waliin taane yoo karaa jaalalaa kana gorte barnoonni diimtu jiraatan jechuudha. Ammoo yoo jaalatan asirraa hiitee karaa barnoota kan ka'e oofatte barnoota kan ka'e gee likkitti qo'atte jechuudha fixatte jechuudha. Gaaniif akkas ta'e ani ammoo garuu jaalalaa fi lameenuu maal arma jiru jaalala firaa hin jechuudha. Jaalala dhaaba firaan. Amma garuu amma tajaajila isaa keessa jirra amma kana marraqamuu deemna koosaan takka narraan seenne diimtuu takka diimtuu lafa seenne waaniif akkas taate ijoollee hedduun akka jira kana oolchiftu diimtuu nu jalaa seente yaanii. Mee gamanmaanuu gaafa fireeshii yeroo dhuftu irratti jaalaltii si qabdee beektu? Gaafa fireeshii gara akkasitti dhufeewu jaalaltii naqaddee garuu na dhooba bareedduun akka armaa keessatti dubartii bareedduu narraa qabdee ijoollee maraqamu jiru takkaan arke takkaan itti oolchiftu yoo diimtuu jira seente bakka sanaa bahuu dandeessu kan jettu garuu jaalala sun irraa dhaabee barnoota yeroo ofiif jiru jechuudha. Yeroo jaalaltii dubartii babbareeddu gooti kana keessatti babbareeddu tana wal dubbifteen jechuudha. Wal dubbifneen turre eegaan armaan dhufin duratti kooleejiin eegaan dhufin duratti jaalala kana qacalutti nas arkee waa hundasii fi rakkoo isii qabdu isii arkee garuu gara irra dhufe dandaatii yaanaara jireeyyaatiin dhaabee fira jaalala kana hidheewu ni cufirraa. Hayyee dubartii tana keessaa kan liqii jaalattu yeroo wal gartuun miira kana keessaa maaltu si dhaga'ama? Dubartii tana kan narraa qabdu yooniin arkee akkasitti agarraanu dhugaan intala takka arke bareedduu tannaa taate qalbiitti yaasirke fakki dhugaan arkee lafattiin qufaa wanii ankoo ishee siin taa'u. Hayyee yoo dhuftee si maxxantee agarurra yeroo lafa kuftu yoo dhuftee si maxxantee akkamitti? Yoo dhuftee si maxxante bakka sana jiraa hin beeku kufeetiin ankoo ishees ta'ee asin ka'uu isaa ame kan tamuu lafumaa qiisa jechuudha. Karama fayyaan qabne. Dubartiin tun hedduudha. Dubartii qalloo jira, dubartii furdoo jira, dubartii dabbaa qabdu jira, akkasumas dubartii dabbaa hin qabne jira. Kana keessaa dhiirtituun yeroo hedduu dubartii kam jaalatti? Dhiirtituun irra guddaa karaa dabbaa kana qacalle jechuudha. Dabbaa haa qabaattu mudhii isaa qallattu nadhoon akkas jira jechuudha. Dheerina isaa qabaattu dhiirtii kana kana keessa jechuudha. Dabbaa yoo hin qabaanne numaa hunee iddoo dhiirtii jechuudha. Alaa fayyaadee. Mee dubartii dabbaa qabdu takka dhuftee yoo sibiila dabartee hanga za'aatii meeqaa laaluu si hawwiti lubbuun teetum? Lubbuun tiyya arreetiin silaa eegumaan barbaadaa garuu haa hin ta'isu dubartiin ni duraa kuttiin hanga na duraa kuttitu numaan eegaa waa jechuudha isii kana. Dabbaa qabdu taatee sibiila dabaru jiraannaan hanga isin lib jechutti kurbaa kanaan numa eegaa jechuudha. Numaan eegaa jechuudha hanga isin lib jettu. Hayyee dubartii dabbaa qabne hoo daqiiqaa yookaan sagantii hangam takka laaluu dandeessi? Sagantii takka akkasitti eenyaan tan dabbaa hin qabne akka dabbaan qabne agarraan ijjatii raamee isa jechuudha eeguu bakka sakanduma takkaan eegamu. Jaalaltisiitu sitti hin dhagamu. Jaalaltiin natti hin dhagamu. Amma akkanumaa wajjinu dubartii takka jira ta laayifii daayirektii walii dhuftanii wal baratan kaampaas haa taatu iddoo biraa taatu dubartii onlaayinii irratti wal baratan kam irra janajjanta kam irra jaalata kam miira keessatti yeroo hunda deeggarta. Ani silaa garuu karaa kiyyaatiin kanin qacala jaaladhu kan onlaayiniitiin wal barree qacalatti jaaladhu ammoo garuu jaalaltii kan hogguu wal bira jirtan kan kanatti haasoftan sanii qacala jaaladha jechuudha. Yeroo hunda hojjaasottu tana liqii jaalataa sanii liqii jaaladha jechuudha. Onlaayinii kana hedduu waan jaalattu natti fakkaatu. Natti fakkaatu waan gisee itti guutuu na fakkaatu. Yeroo sakandummaa keetiitoo jaalaltii akkamiin dabarsitee barnoota sadarkaa kamiin turte? Yeroo sakandii jiru sun gaafa fireeshiitiin murtee fudhadhanii lubbuu tiyarraa akkaan jaalatan dhaabu jechuudha. Sakandii sun jaalaltii qacala na qabde ammoo garuu isin jabeessu jira jechuudha. Hanna jirtuun jabeessu jira.
واني فين ركون نقف جيدين بكتنا هايسا Aya jawan jalalan raho diberti kan jalan ibdo goni mal tosi huwate gitu. وان جال يو Mal akata kami ini ifra kontrol bodu jirta abista yo hanu kontrol ra jalala kana ra mal bakabu fatte di takau berno tamo takau nya tamo memal. واني فين جالاتنا فين أبتو ركو خراب برنودا أنا ركو نرى رفكي شوا واني فين Bakuma jalala yoro diberti berbadu mal bakabu fatte berno ta itu. برنودا هاي شوا Berarti library di mudan jalala kana perhati kayak sini. وهو مهتنا وفي نياتا سرائن تكيس وي جالتنا رادكات نياتا سرائن تكيسين واني برنودا كان أقوى فدي شوا إذا وهتنا وفي خنافين سرائن تكيسو جيري شوا Aye, kan mauji amma gama sadiri yoro luftuto jalalti stage meka para yirti bernoni stage meka para yirti gama nama sigara. برنوني استيجي تيمبودا dari jire curama ya tini استيجي boda sun dari di sini salah menu boleh jadi dari jire jalan ti ugar kau sudah foto Jalalti ida luftimo sadiri kana rati ikacha luftimo akami bernota ida luftimo mal tu ida balad fami gama seti. jama kiya jalan ruguda untuk baru Wan amani amata boda te yero merrak merati diberti tanani foda fa te kharor resni wan jirecha aye sanit wani jalan tidak kita itu jalan tidak mungkin Mana mau jinu boleh sekalinya kadaro galatomi sinjena turti gari. ayo boleh saya Akami naga enyu sinja maganti. ya Amir Shona Amir Mustafa Nanja Aye. berita universiti jiati wah fayatin berita gila Aye yero wan fayya kana baratu namni takoga nam juru khaisati dargagumma khaisati jalala sawang kawecha berno tawi jalala yero freshumma tv secondary tv sardi waya kana rat kishon akau desi tumar pada freshumma kase jalalti ni berno ni ido kam sadar ka me ka barra akature kana naim tumar pada yaro freshma higisen bafe ati universita ka duran bare barnot qiya wa taru ture barnot qiya skafti o yadin kini ture sagana fresh khirati Aye sekandu marati ka jalalti na si egalte na pakacha yuti me ganuma gamunawanu itu bubil sinja. sagandi la jecho ati jalati na gabdi di isho ta ka duran Aye me yero sekandu kana ka akam kaise dawasiti. yaro sagandi hanala ka ati jalala ason ofa jiruti jecho dan cho daudi barnot qiya qallalese barnot dise ka jalali jelo son dimu to jalati namote barnoni len dimane jala sen korsi abba afuri dimane jala sen Me namni yero college yo hanu university dupe dubarti college kese wal barentana hangam tak jalalta jalalti aske se wal jalatun tumo jalala yo hanu bulti jinti jaramo jalala yero ma wolinde barsani mo hal hani akami to wal jalati ana akka hiyyatti yoo ilaale jechuudha amma waggaa sadaffaan jira barnoota fixuudhaaf baatii lamaan naaf beeku waggaa lammaffaan hin jiru jaalaltii as keessa jechuudha jaalala yerooti akka mataa hiyyatti yoo ilaalle ammaan tanaan jaaladdeetumaan dhiisaadha malee niin fuudhaa ittiin himma sammuu irratti Allah yo hang gender razni kabda asis khani kabduna fakata amiro ati walumaa keessa ati sagantaa immoo kaaddeetiin jira Asitu mali jenejen ma yero ti dabarsuudhaaf egaa maaliif namni kun yoo akkana ta'e jechuudha osoo yaaduuti takke osuma tagandaa isa yaaduu takke bakka sammuun gara istireetiin takka takkaas nam qaamuni dandeessi summaafuu akka tagandaa sunis yaadani asumatti itti bobbaaruudhaaf kana na fakkaata. egaa ati maaliif yaada tokko tokko jiru ni beekta yaadni tokko tokko namni osuma taa'uuti bakka barnoota kana barnoonni on gisee sirra dabare sidii qaamee sammuu kana si rakkashee sanumaa jecha gisee takka takka laayifii ta'e yoo fireendi takka baafatee jechuudha akkanoo waa wajjii irra wayii jettee sama rakkaate takka takka waa takka gisee gargaaru. Mee gaman maalu dubartii meeqa janajjanaa turte? Ammaan akka kiyyetti bakka onlaayinii irratti daariitti illee akkana waliin agarre onlaayinii irratti bakka abba shammoo kana. Ayyee isaan kana kan isaa yeroo janajjantu kana yeroo si addaan baaftee takka galgala takka guyyaadha moo janajjanu moo asuma miiseejii bakka takka qortaa moo akkamii? Ammoo gisee haatamu jechuudha takka micoon takka faan kompiiteeraa malee hin jettu dubbii biraan ittiin dhiyeessu takka maal naan jette moo onlaayinii irratti biraa qabdaa naan jette. Ayyee yeroo kana maal jettaa mee deebisaan ta'etu maal ta'a? Deebisaan kiyya maal ta'an beektaa? Maaliif
yeroo takka waa katabaatiin yeroo takka katabbii sirratti ergu jiran jaan barnootaan barreessu jira saniifuu yeroo takka barnoota laalaatiin yeroo takka si dubbisu jira jeenitiin ergaa dabarsaa jirti. Shanan online irra wal barte kana keessaa dubartii akkaan jaalaltee irraa si qabdee takkaa'oo maal footoo ergitee waan adda addaatiin sanbooda daaraktii iddoo walii qabdanii walii dhuftanii ni jirti. Dhugumaan siima kana iddoo walii qabnee walitti sin dhufne footoo tiyyallee hin ergine saayiba kiyya tokko jira ka saayiba kiyyaa san ergee fidin bakka osuma jettuu hunda osumaa naafeessu jechuudha. Dawwaltee guyyaa takka wal arguu qabnaan an jedhe. Ani akkana saayiba kiyya qabee saayimni kiyya sanillee keessee himee fi akkana itti dhaqiin beeku. Saayimninis itti dhaqee bakka sanbooda wal harkanii wajjin haasa'uun bakka. Yeroo kana abbaan jenesi gisi saayimni keetti dhaqee kana jaalatu jirus kana mattee fudhatte moo akkami dubartii sana shawwaddanii jirtan fakkaatanii akkami? Abbuu akkas goone ni beekta. Wajjin haasa'uu deesinis. Gisee deebitee inni biraa galu jechuudha ni dawwalte narratti. Jalaa kaaseetiin oolma inni irraa akkam ture naan jette oolma inni irraa bareedaadha jeeni tumaan osuma haasa'u inni waan takka na gaafate. Waan mucaa hojii dabarsite san hin beekne kini. Na gaafatte waan sanii wallaalaani sanii hay maali har'a na bira dhufne maal taate qoo minaan jette. Sanii moota biraa qabde ta biraa qalbii si fuudhee didan minaan jette akkasii miti. Bakka aartee silkiin irra cufatte silkii irratti hin dawwalan na jalaa kaasuu didde ittiin dhiisi bakka. Mee gamanoon dubartiin hedduu sigaal kana guddetti ish nagadhiisisin jetti yoo tanaa jecha nadhiiftee rabbiin sin dhiisin jechuun takkaasuuf numa jirti. Sigaal kana waan guddattuuf ta'u onlaayiniitu noo sigaal kana akkam godhuu dandeessi talaafiitti dhuftu ni qabdaa ni dubbifta akkana sin jetti taas onlaayiniitu noo sigaal si maal toorraa akkamaa akkamiin beekuu dandeessa. Bakka tun hedduu na rakkite jechuudha irraan tana ni beekta. Giseen irratti dawwalu na jalaan kaastu miseejiin barreessaa fi hin deebistu bakka ati akkanumatti silkii cal jettee firaa lafa keessee itti dhiistu jechuudha. Sigaal malee silkii kaasuun numa feeti jechuudha. Tun amala dubartiiti. Egaa ati sigaal malee isi diddeettee sila. Ayyee akkanuma hojii ammas kana keessa dubartii tagandaa kana keessa irra jaallatamoo dubartii yuunivarsiitota kawanoo onlaayinii irra baratee irra jaallachuu jirti. Hedduu yoo ilaalan beekta. Bareedduunis ni jirti walma keessa ta'a dubartiin. Hedduu beektus ni jirti jechuudha. Sanumaafuu kan onlaayinii kana maaliif bisumaan achi dabarsuu dandeenye illee tajaajilannus kaayannee jiru. Ayyee dubartii garii jira haasoitu bakka inni haasoitii waan hunda fadhinnaa sitti ibsatee bakka akkas jaallatu siif miti dubartii garii jira garuu si jaallatti miira si kana ibsachuu hin dandeessu cal jetti si jaallatti atillee ni jaalatta taanillee akkasuma ni jaalatta dubartii lameen kana keessaa hodhiitti kamirra jaallatti si jaallattu akkas jaallattu si ibsitu moo akkas jaallattu sitti ibsini irra jaallatti gama dhiiraatiin maaltu jiru gama kanaan ni beektaati taawwasa si jaallattu akkasitti himachuu sosodaattu san jaalallatee tana guddisuuf akkas jaalattu si himtee waa hunda si jettu tun bakka haati ni beektaa yeroo san ibsuu dabarsitee mi yeroo wal dhiisanii jechuu akkasumas si irraan Firenti hedduu qabdi jecha jirtan fakkaattii gama yaada kee kana gisee laalu sun akkasuma fakkaattii gama biraatiin dubartii amma barnoota kana gisee fittee dubartii onlaayinii irra jirtu kana gana istoof godha yookaan wajjin haasaadha moo gisee gama biyyaa deemtee haala kamiin firraa dhaabuu dandeessaa. Ammaan tana akka keenyatti yaada keenyatti ni beeka. Giseen asii deemee barnoota fixadhee galee jechuudha. Onlaayinii tanaan akka walirra fedhu sima kanaan darbetti hin Simi kanaan cabsatti waan biraatiin. Ayyee gabna wajjinuu turtii gaarii galatoon siin jaa. Ayyee guyyaa biraa walitti dachaan nagaa. Ayyee turtii gaarii daawwattoota keenya wajjin akka nu hordoftan abdii isinirraa qabna nu wajji turtii gaarii. Ayyee. Naga fayyadu nagaa fayyaadha. Fayya alhamdulillah. Sinjan duran dursi hawal baru. Aye baru dino maal yo maal bakka keessa. Bare podigan de bare. Ta de kanu. Nota jara bakka. Akkasi barataa amata meeqa sadii ilmoo sagantii jirta. Sadii jara barata. Walumaa sadii dani. Abi barata sadii ran jirta mee akkam godhaati xumuraa jirta. Akkana turuun juga yeroon jaalala singe barnoonni irratti. Abbuun jaalala gala gala barnoonni irratti. Ani fuula tuul qixaa hojjete namni tokko aroota jiru.
Irra guddaa adeemaa kaala lafaatti jaalatamaa dubbachuu qabdi. Jaalalataan fi barnoota keessa ilaaltu mee kan qarra yeroo kanaa jirta kanuma yeroo irraa kan itti karaa siin dibatan na fakkaata. Akkaan kan jiru bitti beektan irra guddaa jira barnootaa fi kan nuuf. Yeroo nama barnoota fudhe dhufte akkaan as keessatti beekta dhalaan jireenya dhaala koolleejjii hedduu hoggooti jaalate akkamitti sogotuu barbaadu beekta. Naafaa ballanteetti elasmaan taa'uu kiraansi maan adabaroo jettee Osman beri deemuuti asirra fulotu. Beekta kijiba jira dhugumaan seerri guddaa asirra fulotu Osman jootiin daana kutti kuna kaachaa kanaa jira gadi barsiisaan nagada orga. Adireetti jalabatti bitu eegale boodee. Hayyee dubartii kolleejjii jaalatamtuun jaalaltisuun jaalala dhugaati immoo akkamii jaalala bultiidhaaf ni taati. Jaalattii tagalman geessu miti. Akkaan jirtu. Isi irra guddaa naa jirti. Ifi tabiraa godhattee asii yeroo ta'u ofiisu malee jaalattii sirriitti galgalgee jiru takka jiru. Hayyee kana raawwattee haa ta'u duuba hangam takka jaalala sii kanatti gadhiisi jirtaa yookaan jaalala irraa qaqqabu jirta. Osoo jala deemuuti isi jaalalli itti galman geenyami. Barnoota ijaafaa beekee jaalalli ma digirii du'anii deemu qabu. Yeroo jira barnoota fi kannaa yeetiin deemu jiru kana jaalalli ijatti Gama barnoota akkasii deebitee jirta jechuudha. Dubartii takka jira, dubartii dabbaa kan qabdu jira, dubartii dabbaa qabne jira. Kana keessaa hoo gama dhiiraatiin fi dubartii kam irra jaalata? Kamtu irra dasja? Ilti irra guddaa kuu dubartiin bira cufa ta'ee gama mudaa haalaati. Hayyee. Gama mudaa addaa ta'e Hayyee. ati isii tanuma dabbaa guddurra jaali. Tanuma dabbaa qabdu dhiiraa irra hojjaa. Nam tokko mana kana eegeeti otoo mul'u shaabal wata qabdu. Hayyee dubartii dabbaa qabne tunuu duba akkamii ni hafti moo akkamii? Naftu jira ilti takka dhalaa dabbaa qabne bira jira. Hayyee. Sunis fura kana kan gama lachuutu dhiirtii dhalaa dabbaa qabdu kana tun bishaanuu naaf hidhuu hin dandeessu makaasituu hin dandeessu jee jibbuu jira garii namoota dabbaa qabdu tanaa irra falinnaa qabdu jee kan jaalatu jira. Kanumaafuu gamni lachuutu bu'aanuma qabaa jechuudha amma bu'aa qabu na fakkaata. Akkasuma garii tanuma dabbaa qabdu eegeeti ootu mataan ishee hin dandeessu maal laabooti hin garii kanuma eegeeti tanuma dhabaan tokko jiru malee oota nama mul'isuu waan gujaa deemtaa hin jedhamu. Ayi gammanumaanu mee jaalala dubartii biyya teetii yookaan amma kolleejjii waan jirtu jechuudha ta biyya teetii ta kolleejjii keessa jirtu sana kam irra jaalata? Awwaatu waan jaalatan qabda tanuma gizeedha malee tanaan yeroo inni doorsaaf jaalata malee fuutee ta haroo fuutee ta jaanii fayyadamte tanuma gandaa qabdu malee sun baratis waa jaalalaan. Dubartiin xiqqoo sigaal kana gurguddattii sigaal kana akkamii gooti mee sigaal akkatti gootu kana ni beektaa dubartiin sigaal ni qabdi dubartiin. Dubartiin sigaal uumaa qabdi. Osoo si jaalattuuti akkuma si jaalallee osoo si jaalattuuti haati yaamtu gara kasa laa deebuu feetu hayootu irraa ustee gara sinaa irraan baate hayooti dhiiftee sinaa irraan baate jaabata haja hojjetu gumana suniifuu sigaala si yoo alate isi dhabdu ati kanuma sirraa maraatee kan gowwaa hojjetu yoo jirtu yoo sigaala keessa naa jechuudha. Yoo sigaal si ilaaltee naaf feetee haa dhiibtu taate si dhabdee garuu sigaal dubartiin numa gooti jaalatti si numa jirti waan jechuutu na fakkaata. Hayyee akkasumas galatanii turte gaarii. Hayyee galatama.